Yasena harokero, Yasena harokero, Yasena gota kale, kandagachu imale. Beekan beekaa olii Oromoodha. Wallaalaa gadi Minilik qeerroo nageessoo bara 1853 hamma bara 1899tti. Shaati barruu bara gosaa fi gosti waliisaa fi eenyummaa isaa wal waraanaa ture keessatti goota cimaa ture. Nan raawwadha waan jedhani raawwata. Gosa tokko guutuu waraanii fixe. Seenaan barreeffamaas jira. Bara qoofaa, bara dachee lalisaa, bara xinnoodhuma hojjetanii danuu argatu ture. Bara kana guyyaa akkas jedhee ka'oo baadhus yeroo baay'ee bara dur ture jennee yaamna. Qeen isaanii dilbii ta'ee yeroo of gaad sababa lafaa daangaa jechuun gosummaa fi gosti wal nyaataa ture. Akaakayyuun qeerroo Shaatiin lola gosaa kanaan nama baay'ee beekamuudha. Guyyaa tokko gosa tana nan fixa jedhee manaa bahe. Akkuma dhaqeenis milkaa'ee nama 7 ajjeese. Haati ilmaan 7 jalaa dhumtes akkas jettee boosse. Gurbee hin qabu naan jettanii, eda dhalatee bulee waraana hin qabu naan jettanii, eda qarataa bulee gimbichoo na fiddaniiti, kinkichoo na fixxanii jettee imimmaan haadhummaa dhangalaaste. Shaatiin ilmaan 7 kana yoo ajjeesee galu dhiigni ilmaan dhumanii joon jessee qeedhuma gosanaatti deebi'ee gosumti inni ilmaan 7 jalaa ajjeese sun isa ajjeesan. Seenaa qeerroo dhaa ilaallu. Dogoggoraan gosaa fi gosti wal waraanus onneedhaan goota akkasiitu jira. Qeerroonis gaafa dhalatu ijuma isaatu goota barbadaa ta'uu beeksisa. Kana ilaaleetu akaakayyuun isaa Shaatiin mucaan kun natti bahe sitti hin baane natu guddisa jedhee nageessu irraa fudhate. Hasan jedhes maqaa moggaaseef. Abbaan isaa immoo Abdurrahmaan jedhaniin ture. Qeerroon maqaa qabsoo keessatti baheefidha. Gosti sanyiiwwan goota kanaa Uruudha. Balballi isaa immoo Hamiida jedhama. Qeerroo nageessoo abbaa isaa Nageessoo Shaatee fi haadha isaa Diilee irraa bara 1853 godina Arsii aanaa Diksiis ganda Uruu Qadiidaa Araddaa Hamiidaatti dhalate. Obboleessa tokko Gammadaa Nageessoo kan jedhamu qofa qaba. Qeerroo nageessoo barnoota ammayyaa hin baranne. Farda gulufsiisuu Adamu adamsoo fi loon tiiksuun beekama. Fardi isaa gadi hin jedhu dhiiga obaasee yoo gallakkise namaa fi jirmarraa hin goru. Bara 1881 hamma 87tti Minilik waraana cimaa yeroo 7 Arsii irratti taasise. Jahaan mo'amee jira. Ifaajee qabsaa'ota gootota Oromoo Arsiitiin yeroo hedduu salphatee deebi'e. Dhumarra tooftaadhaan Oromootti bituun bara 1886 kaayyoon isaa cincila qabatee fi jira. Weerara impaayera Minilik kana keessatti gootonni Oromoo Arsii takkuu gadi hin jenne kan waaroo salphinaa Minilik uffisan danuu turan. Leencoo Diigaa, Roobaa Buttaa, Hinseenee Hullufuu fi qeerroo nageessoo fa'aa adda dureedha. Minilik bara 1881 irraa kaasee Oromoota Arsiitti yeroo duule waraana isaa loonii fi qabeenya isaanii akka saaman gochaa ture. Oromoonni Arsiis saamichaa fi gabrummaa akkasii kanaaf cal jedhanii hin jilbiiffanne. Yasena harokero, Yasena harokero, Yasena gota kale, kandagachu imale. Yeroo kana gootichi qeerroo nageessoo hiroota isaa Itoo Kimoo, Duulee Barruu, Waaqoo, Hillatoo, Namoo Gandoo, Xooree Xoxxobaa, Awusoo Aansiiroo, Dhaddacha Fincilaa fi kan kana fakkaatan ta'anii wal gurmeessuun weerara Minilik kana fuuldura dhaabbatan. Loon isaanis akka hin saamamne ofirraa dhorkan. Minilikis waraananii ari'an. Akkuma beekamu lolli Arsirratti geggeeffame baay'een isaa Minilik matuma isaatiin durfama. Akka manguddoonni naannoo dhalata qeerroo himanitti qeerroo fi hiriyoonni isaa Minilik waraananii Arsii baasanii moojoon ga'an. Minilikis moojoo ga'u namicha saba Oromoo ta'e abbaa magaal jedhamutti dhufe ani Oromoodha, Oromoon Arsii na ajjeesuuf jiru, na oolchi na baasi jedhee abbaa magaal irraa farda magaal jedhamu fudhatee ittiin dheessee ba'e jedhu. Fardi Minilik yaabbatee Finfinneetti siidaan dhaabbatee fi jiru farduma Oromooti. Minilik moojotti farda Oromoo irraa fudhatee baqatee lubbuun ba'us isaafis. Oromoon Arsii kan akka Leencoo Diigaa fa'aa Minilik ari'anii xinnoof lubbuu isaa olfachuusaa seenaan ni yaadachiisa. Minilik farda abbaa magaaliin dheessee erga galee booda gara biyya Israa'el deemee mootii biyya Israa'el waliin mari'ate. Tooftaa Oromoottiin to'adhu naaf baasa. Oromoo Arsii kan jedhamu baay'ee ulfaataadha jedhee mooticha Israa'elitti watuwaate. Dhuguma seenaa keessatti yoo ilaalle Minilik kan akka Arsiisa waraan hin jiru. Yeroo baay'ee isa salphisaniiru. Hedduminni namoota dhumanii fi qabeenyi saames kan akka Arsiin
turre. Mootichi Israa'elis Minilikiif tooftaa sadi qopheesseef. Inni jalqabaa Oromoodhumaan qabii injifadhu jedheen. Lammaffaa humna waraanaa cimsa qawwee biti jedhee qawwee booqitoo jedhamu hedduu kenneef. Sadaffaa amantaa kiristaanaa babal'isi kan jedhu ture. Mootummooleen Habashoota Oromoo irratti maqaa amantaa kiristaanaa jedhuun itti duulanii fixaa turuu Dirribii Damusee kitaaba isaa bara 2016 maxxanse keessatti eeree jira. Minilik haala kana mijeeffatee meeshaa waraanaas erga cimsatee booda xiiqiin haloo ba'uuf Oromoota Arsiitti deebi'e. Karaa baatuu fi bishaan gurraachaan seene naannawa sallaan bahee booruu lukkuu qabatee gaara Cilaaloo yeroo gahu waraanni Minilik humna cimsatee lola guddaa eegale. Lola aanaa Suudee injifannoo gubbatti ta'een Oromootni Arsii baay'ee miidhaman. Iddoo kanatti lola cimaa booda Arsii hanga cabsanii erga jedhan booda gara ganda Uruu Qadiidaatti iddoo dhaloota qeerroo nageessoo dhufan. Tulluu Qadiidaa gubbaatti ol ba'anii dunkaana dhaabbatan. Tulluu kanarra qabachuun isaanii naannoo hunda salphatti to'achuu akka danda'aniif ture. Tulluun Qadiidaa kun haroo lakkuu irraa gara oliitti argamti. Waraanni Minilik Raas Daargeen hoogganamu yeroo lammaffaatti tulluu kana qabate. Gootonni hedduun cichanii loluun diina isaanii irratti miidhaa guddaa geessisuun gootummaa isaanii erga itti argisiisanii booda meeshaa waraanaa ammayyaan dadhabsiisan. Oromoonni Arsii yeroo kana gaalloo, xiyyaa, eeboo fi fardaan waraanu ture. Qeerroo nageessoo qofti hiriyoota isaa osoo hin dabalatin loltoota Minilik 9 ajjeese. Waraanni ergama Minilikiin tulluu Qadiidaa qubate kun amma akka fedhetti socho'ee gale. Uummatas dararuu fi saamuu jalqabe. Odeeffannoo hunda guurratee waan dhufeef kaayyoon isaa adda dureen gootota ciccimoo ta'an kan isaa gadi hin jenne keessaa funaanee fixuu ture. Namoota 3 Minilik waraananii asii ari'an nuuf kennaa, maqaa isaanis qabna, isin namoonni kennitan aangoo isiniif kennina. Baran baraas taatu jechuun hawaasa ka'ee fi taa'ii dhorgan. Hawaasni didee fincilus meeshaa waraanaa ammayyaa isaan laaffise. Maqaa gootota 3 Minilik Raas Daargeef kennee jira. Raas Daargenis magaalaa Siree gubbaa iddoo Shoorim Sharee jedhamu gaafa qubate. Maqaa gootota kana 3 waraana isaaf kennee of eeggannoo guddaa akka taasisanitti hime. Gootonni 3nis qeerroo nageessoo, Intookiimoo fi Duulee Barruu turani. Kana booda waraanni Minilik uummanni akka ba'an dirqisiise. Yeroo tana qeerroon fa'i namoota 8 ta'anii maatii fi horii isaanii gara Haliilaa naannawa aanaa Suudee iddoo Hiddii jedhamtutti kaasanii waraana Minilik waddadhabsiisaa turan. Injifachuuf itti deebi'an. Waraanni Minilikis yeroo kana lafa mijataa qabatee hidhannaa waraanaatiin of qopheessee jira. Gootonni qeerroo fi hiriyoonni isaa daa'imman, manguddoota, loonii fi namoota lola irratti hirmaachuu hin dandeenye jalaa godaansanii deebi'an lafti dhiheera. Waraanni Minilik kunis dachoo gootota kanaa yoo argu akka isaan waraanuuf deebi'an waan beekeef tulluu Qadiidaa irraa bu'ee mana qeerroo nageessoo iddoo amma haroon qeerroo jirutti marse. Gootonni kunis mana qeerroo nageessootti riphanii waraanichaan marfamanii bulan. Mana qeerroo nageessoo kana keessa siree dheeraa baaxii mana tokko kan sararaa jedhamutu ture. Siree kana gubbaa ba'anii sochii waraanni Minilik isaan marsee taasisu dhageeffachaa turan. Sa'aatii hedduuf erga turan booda goonni onnee si'oomse Fatoo Cannaqaa jedhamu utaalee waraana kanatti gadi ba'e. Waraanni Minilik mana marsee jirus arganne jedhanii gammaduun Fatoo qabatanii dabareetti wal furanii gaafiin joonjessan. Eenyutu mana keessa jira? Maal faa qabdu? Waraana cimaa qabdu? Fatoonis qeerroon fa'i mana keessa akka jiran himuuf dirqame. Waraanichi Minilik mana marsee jiru qeerroon mana keessa jiraachuu dhagahu nu darbuu hin qabu, kun carraa gaariidha jechuun mana irratti diddiiguu jalqaban. Sararra dhaabbatanii qeerroo ajjeesuuf yaalii guddaa taasisan. Gootichi sabaa qeerransi ilma Oromoo qeerroon garuu takkaa lamaan isaan lakkaa'ee waraana Minilik 9 lafaa guure. Kan kurnaffaas mana keessaa utaalee itti gadi ba'e. Waraanni Minilik kan dura mana keessatti ittisee faacha godhachuuf asiifachi utaalu qeerroon yoo itti gadi ba'u dammaqanii akka xaafii bubbeen fuutee adda facaan. Qeerroonis akkas jedhee itti geerareen. Tattaadhessaa nageessoo shaatii addaan galchaa nageessoo gargar baasa nageessoo jedhee ittiin geerareen. Waraanni Minilik qeerroo ajjeesuuf dirqama fudhatee dhaqeen salphatee gale. Qalbiin haara galfii dhabdeen. Waraana biroo dabalatanii abdii golgolooftu of keessatti millachaa xiiqiin of kirkirsaa ammas deebi'anii itti marsan. Qeerroon garuu duuti keessa isaatti kan hin mul'anne callisee fuuldura isaanii hin dhaabbadhu jedhee darbee itti fiigee fuula keessa waraanaa ture. Waraanni Minilik haalaa fi gootummaa qeerroo kana kan argan gootni akkanaa rasaasanillee waan du'u itti fakkaachuu didee jogolaan darbatanii mogolchan. Qeerroon ofirra gadi taa'e.
bakka inni ofirra gadi taa'etti shiboo irra marsanii qaban. Shiboon itti marsanis miila isaa nyaatee madeesse. Humni namootaas waan itti baay'ateef injifatamuun isaa hin hafne. Onneen isaa waaqni gaalee kontomaa godhee uume osoo dhikkifatu osoo si'ooftuu harka kennuuf dirqamte. Fuudhanii deemanii iddoo uummanni ganda uruu qadiidaa dirqamaan iddoo tokkotti ba'anii jiraatanitti geessan. Murtee yookiin labsii Minilik itti kennes labsan. Qeerroo qabanii kolaasan. Haalli suukaneessan qeerroo irratti taasifame kun baay'ee suukaneessaa ture. Kola'uu qofa osoo hin taane qunnamtee akka hin raawwannes taasisan. Gocha gara jabinaatu irratti raawwatame. Gocha suukaneessaa akkanaa irratti raawwate kanaafis qeerroon yeroo hundaa Minilikitti gadda. Jiruu fi jireenyi kiyya Oromoodha. Diinni kiyyaa fi kan na kolaas naaf xanyaadha jechuun dubbata. Al tokko walgahii uummanni danuun walitti qabame tokko irratti qeerroon akkas jechuun dhaammate jedhu Haaji Tassaan. Uummata addunyaa kanarra jiru keessaa namni beekan eenyu qeerroo jedhanii gaafatanii ture. Qeerroonis beekan uummata Oromootiin wallaalan wallaalaa gadi ammoo Minilik jechuun deebise. Namni Minilik beekaadha jedha akkamiin jennaan addunyaa tanarratti namni kamuu wallolee injifatee injifatama. Garuu dhiirri dhiira hin kolaasu, dubartii harma hin muran, harkaa fi qaama saalaa hin ciran. Kanaaf Minilik addunyaa kanarraa wallaalaadhumaati jechuun deebiseef jedhama. Yaasina harookeerroo, yaasina harookeerroo, yaasina goota kalee kan dagachuu hin mallee. Seenaa gocha qeerroo nageessoo irratti raawwatameen kan wal fakkaatu. Qeerroo nageessoo erga kolaasanii booda dhiirota hedduu harka muranii, dubartoota harma muranii. Gochaan kun bara 1883 ganda uruu qadiidaa irratti taasifame. Inni aanol irratti ta'e immoo isa lammataatiin. Kana erga taasisanii booda labsii nutti bulaa, nu gabbara, lafti keenya jedhu labsan. Alaabaa Minilik gaaficha qadiidaa irratti fannisan. Aanolee irratti ta'e isa kanarraa baratame. Harmaa fi harka muraan fuudhanii akka uummanni irraa baratuuf, akka sodaatuuf, akka isaan loluu dhiisuuf jecha haroo dhugaatii uummanni naannawa san jiru dhuguu irratti fannisanii. Dhiigni ilmaan Oromoo harkaa fi harmi muramus haroo sana guute. Bara sirna bulchiinsa Minilik gochaa suukaneessaa akkasiitu ture. Seenaa tortoraa gochaa ammeenya kana fakkaatu arguu fi dhagahuu caalaa wanti nama jibbisiisu hin jiru. Uummanni Oromoo madaa godaannisa hagas ga'u baatee funneedhaan dhikkifachaa ilkaan hidhii nyaachaa jiraataa ture. Seenaa yoomuu keessa namaatii hin baanee fi hin dagatamnedha. Osoo hin beekin onneen madoofti dhukkubsatti. Gochaan kana fakkaatu erga ta'e booda uummanni ganda uruu qadiidaa yaa'ee wal yaasee mari'ate. Maarree diinni nu nyaate, nu salphise, lollees kolaafamne, kolaafamurra darbee harkaa fi harmas ciramne. Amma immoo haroo dhugnutti dhiiga Oromtichaa jigsanii. Akkamiin dhiiga goototaa, dhiiga Oromootaa dhugna jechuun mari'atanii. Kanaaf dhiigni Oromootaa kan itti jige haroo tana hin dhugne jechuun cinaadhuma haroo dhiigni itti jigeetti haroo biraa qotatanii haroo lakkuu jedhanis maqaa moggaasanii. Kunis harka lamaatu murame, harma lamaatu murame kan jedhu ibsa. Haroo lakkuu kana keessa inni dhiigni Oromtichaa itti jige hangarraatti hin dhugamu. Isa cinaatti kan qotame sanatu dhugama. Barri baraan darbee gochaaleen erga raawwatamanii waggaa 8 ta'e. Soorata malee lubbuun hin turtu waan ta'eef kanneen harka bitaa muraman harka mirgaan lafa qotachaa, kanneen harka mirgaa muraman harka bitaan shoggorachaa, kan gocha hamaa kanarraa hafuu dadhabes gara fuula Rabbii deebi'ee waggaan kun lakkaame. Qeerroo nageessoo dhalan godhadhu hin jedhu haala kanaan jiraataa ture. Ta'us uummanni uruu qadiidaa haalli qeerroo kun keessa isaanii baay'ee waan madeesseef dhagaanii wal dhageessisan, labsii dabarsan, dachii haroo qeerroo irratti wal gahan. Kootu dhufees walitti fudhatan. Seera arsii dubbii dhibdee marii fi jaarsummaa itti adeemsifanidha. Meeyaa mootii sabaa ati saba bal'aa kanaaf jettee ilma dhabde, ati uummata kee kanaaf jettee qaama hir'atte. Mee bara baraan waan ittiin akka abbaa ilmaatti yaamamtu yaadatamtu maal siif haa goonu? Siidaa siif dhaabnu, baargamoo siif dhaabnu moo maali fedhiin kan kee? Maalin maqaa kee dhoofsisaa dhalaa dhalootaatti dabarsina jedhanii uummanni ganda uruu qadiidaa gaafatanii. Qeerroonis deebisee yaa uummata koo, an uummata koo akkas na jaallattuu fi naaf yaaduuf qaama koo walakkaa miti, lubbuu koollee yoon kenne na hin yaaddessu. Garuu na yaadachuu barbaaddan baargamoo yookiin siidaa naaf dhaabu miti. Baargamoon ni jigaa, ni gogaa, siidaanis dhagaarraa ijaarama. Kanaaf ni kufa, kan hin kufne, kan hin jigne, kan dhaloota koos fayyadu, dheebotaa kan dheebuu baasee anas maqaa koo tursiisu haroon qotadha, haroo naaf qotaa, uummanni dheebotan koo ittiin naafaa jiraatu jedhe. Hawaasni ganda kanaas abboomii fi fedhii qeerroo eeguudhaan qeerroo waliin ta'uun haroo qotaniin. Egaa haroo qonneerraa
kunoo maqaa maalitti siif moggaasna jedhaniin. Innis maal filattan jedhee gaafate. Abbaa Duulaa goota Oromoo hedduu waamanii. Qeerroon garuu ani kana hunda hin fedhu ofii koo moggaafadha jedhee didee. Tole jedhaniin. Ani fuudha jala gaheen osoo hin fuudhin qeerrummaa kootiin hafe. Qeerrummaa kootiin kulaafame. Qeerroon bor lafaa dhufu dhaloonni kun ittiin of baruu qaba. Kanaaf haroo qeerroo jedhee moggaafadha jechuun moggaafate. Hawaasnis kan inni jedhe ni mirkaneesseefi haroo tana qofaa miti. Maqaan duraan Hasan Nageessoo jedhamee waamuus guyyaa sana jijjiiramuuf dirqame. Qeerroo Nageessoo jedhamee moggaafameefi. Yaa seenaa haroo qeerroo, yaa seenaa haroo qeerroo, yaa seenaa goota kalee. Kana booda uummanni Uruu Qadiidaa walitti labsee bahee guutuu wal kakachiisan. Seera Arsii dubbiin dubbatan akka hin cabne waadaa ittiin eeganiin. Egaa waan maqaa ittiin yaamaa dhalootatti dabarsinu ilma argannee jirra. Haroo qeerroo jenna. Maqaa qabsoos argannee jirra. Qeerroo Nageessoo jenna. Tan seera tana dabseen, tan seera tana cabsee namni maqaa qeerroo dhiisee Hasanii yookiin Abdurrahmaan hin yaame. Namni haroo kanas haroo qeerroo jedhee hin waamne ilmi isaa hin dhalatin, dhalatus hin guddatin jedhanii abaaranii. Akkuma jedhame tarsiimoo fi hawwiin isaanii galma ga'eefi har'a kana hanga jaarraa tokkoof walakkaatti qotti maqaa kanaan haroo qeerroo Nageessoo jedhamee yaamamaa jira. Uummannis dhugee dheebuu ba'aa jira. Yeroo ammaa siidaan iddoo kanarratti ijaarameefii jira. Qeerroo Nageessoo ergasii jireenya gara nyaattoo geggeessaa erga ture booda bara 1899 boqate. Hiriyoonni isaa Iintoo fi Duuleen harkirraa murames harka tokkoon qotachaa jireenya ofii erga geggeeffachaa turanii booda boqatan jedhu akaakileen Iintoo manguddoo Sulxeeyamaan. Akka seenaatti qotonni kunneen qabsaa'ota lama du'aniidha. Qeerroon lubbuun osoo jiru qaamni saalaa isaa irraa citee awwaalame. Duulee, Iintoo fi gootonni harkii fi harmi isaanii iddoo kanatti irraa cite osoo jiranuu harkii fi harmi isaanii awwaalame. Duuti tokko kanaadha. Duuti lammataa gaafa lubbuu fi foon isaanii gargar ba'eedha. Sagantaa ittaanuun seenaa goota biraa isin biraan geenya. Waan hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa deebanaa. Yaa seenaa haroo qeerroo, yaa seenaa haroo qeerroo, yaa seenaa goota kalee kan dagachuu hin malle.